waaqayyo tokko ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu waaqayyo tokko ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu waaqayyo tokko ameen. Kabajamoo abbaa keenyaa lubaa Saamu'eel akkasuma obboloota koo daakunoota harmooliin abbooliin qeerroof qarreen ijoollonni xixiqqoo hundumti keessanii maatiin Fayyisaa Addunyaa ofii isaatii Kiristoos jedhamee isiniin kiristaana kan taasisee maatiin waaqayyoo akkam bultanii akkam ooltanii akkam turtanii hayee maqaan waaqayyoo abbaa keenyaa arras boris kan galateeffameef kan eebbifamee nuuf haa ta'u. Akkasuma maqaa isaa waamnee maqaa ishee kan hin dagannee haadha waaqayyoo dubaroo Maariyaamii qulqulleettii kan taatee ishees galmi guddaan isheedhaaf haa ta'u. Hundumti keessanii baga nagaadhaan dhuftanii egaa akkuma beekamu kanan dura ayyaanota gurguddaa baay'eetu ture. Ayyaanota kanarraa haftanii nyaata isaarraas kabajuu isaarraas haftanii baga nagaan dhuftanii amma immoo egaa guyyaa irraa akkuma beekamu egaa sagantaan keenya kadhannaa kidaaniitiin nu eegaleera. Kanatti aansuudhaan faarfannaa tokko mana keessaa faarfannee gara faarfattootaatti dabarraa, faarfattootarraa gara barumsa wangeelaatti dabarra jechuudha. Kan hunduma isaa waaqayyoo dhuma keenya nama dandeessisu galata waaqayyoo kan jedhu faarsuudhaaf maqaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu sadabaqa tokkootti